سنيلالا فولا سلين إلالا أكست مرتسنا مجتين كلو نبرة جرتي أما فولا سيولالو فول سيتي في قام نسي ولنفكات نقطي يو كنا مجتن شمرن توكو توكو اسم بيرة تهتة قام كيسان لالتة مرتسو قبل مالي أكلت مرتسو نندندام مكان ما بلسودان وانت كنت توقف أنا بيرة جاي وانت كوتو نجايا ما دبتني سين هفتين كل ما قاعد أزيله tokko farrattani bilbilaan dawwaluu kee kuban qabu abu'ani kan sitti haasaa jiru kan isinuu bakka ganamaa hafuu keessan jirre kanatti uumama keessan kan ganamaa waan safuu keessa jirtan maaliif jennaan waan ijaanin argin waan hojjettaniif jecha hafteen nama waan hin argin sana hin dubbatu guyyaa tokkoyyuu wallaahi billaahi hin dubbatu waanin hin argin an ittiin aman ko'aa deemitu jettee nagaltu waatii yaa kottu mana kee gali kottu Saame katti. Yoo kamana faami faseeni faami oli haa. Faami biratti mikalli wali faami biratti tan ofina targite miti. Mali faami biratti na ergite ana. Maqaa fi ana balleessite biratti tun kun dhuftanatti bu'aa jirti bar. Kaisiiti amanti. Kaisi yoo ta'e kootu na bira kootu walitti haasoftanii isin lachuu viidiyoo isin laalle suuraan isinlee kanatti maxxansin jira. Qaamni isii jechuun mormaa walitti haa ta'u. Qaam luin isin jira. Mijattiin tun luka ofii kaaftee qaama ergite. Otoo qaama sa erguun taane jechuudha akkasitti maa. Mul'ii gaditti ni jira bal'oo itti isin. Faatiyaa dhagasitti maa dubbii kana keessa situ na galche. Dubbii tana keessa situ na galche. Ani mijattii tana hin beeku. Si beeka. Maaliif sirraa gale si? Faatiyaa dhagaye muka nyaatta. Wallaahi billaahi isii miti wanti kun si. An har'a hoo an sirra naasayin namaan dhalannan. Yoo dhufte yoo dhufin. Mijatti maqaan balleessin dhugaa keetu baawwataa miti kootu. Natti ergitee si jedha bar. Natti ergitee bara tufee natti ergite. Isillee dhiira bira jirti bar intalti tun Suudi Arabiyaa jirti bar. Suudi Arabiyaa jirti intalti tun. Gagama naan jechuun isitti dhagasitti hima yoo dhufte kootutti gali. Intala tana maqaa nyaata si. Nyaata miti akkuma nyaata sanitti dhagasitti ma akkuma nyaata sanitti kootu asitti galiitti dhugaa itti himi dhugaa jirtu asitti timte akkasitti. Wasaatti yoo qabatte wasaatti haayya si erga sagalee dhiiraa si galee akkasii itti ergi. Haayi naan jedhe. An dhagasitti ma WhatsApp kiyyaa hayi siin jedha garuu wanti kuni dhugaa ta'uu yeroo ammaa kana keessatti sagalee namaa murteessuu hin dandeenyu. Wallaahi abdii na amani koommaa makiinaa na haa nyaatu rabbiin dhala narraan baasii ina kuru ana magaalaa asii yoo barbaade asii yoo viidiyoo ishii baasee ture. Siigalee. Soba keeti jedhe ani fatii hawaasa akkasitti hima. Na baasi xiqqishoo wayii si gaafadhe sirraa bu'aan. Waa xiqqishoo bichaa si gaafadhe sirraa bu'aan. Mijattii tana kan mul'isaa jirtu wanti kun luka isii jechuudha na baasika luyti isii na baasika qaamni saalaa kun ni mul'ata qaamni saalaa kun eegu mul'atu luyti tafaatun ni mul'atti atillee luka tafaa kana kaaftee isillee luka tafaa kana kaaftanii akkasitti isin ilaal otoo qaama kee ergin hin maraatte akkasitti maraatte akkasitti murtiin keessan otoo muxxeete erguun taate akkasitti otoo muxxeete erguun taate qaama tafaa keetii miti dhagasitti hima qaama tafaa kee otoo hin taane luka kee jechuudha luyti ta'ee jirtii miti luyti ta'e luka isiitti illee luka teetti illee ilaaluu qabna inni dirqama kuni yoo barbaachise immoo atillee qinxirii ta'ee ni argita isillee qinxirii ta'ee ni argiti akkasitti murteessa balleessita nu taate maqaa isii balleessita muttee gara fuutee fiddeetiin eegee gara fuutee. Dhage. Namni akkas keessa onnaa itti kun muluu waa'ee ministeera taasiftuullee hin beeku akka osoo hin baratiin oolaa akkasumaan abbaan fuudhee as ergi. Tokkoffaa. Heerumte ilmayyoo daa'ima waggaa torbaa qabdi mucattiin biyyarraa mucatti abbeeraa kiyya abboonni keella lamaan gara sababni isiin miidiyaa irra na baafte mallaqa nama deemte mucaa furdaarraa dubbatanii sababa mallaqa isiin nama nyaattu miidiyaa irra bahee dubbadde. Sababa sin gadda baafte ani ganaa nama haadhibii keessi asirra fuudhee lakkaba wallaahi laafti.
فيديو باسو دبدي تلاتان أيوس يو سورة سين كباتي سوبدي فيديو namootni baadiyyaa suuraa isiin qabatu mucattiin sanuma maal taatan تنامي تنجر فاتيا سانتا سورة كامل كون كيسيتي جتي سيسن سيرة ترجيتي baadiyyaan suuraan isiin ni jira siin jedhe tokkokkii isiin ni qaba ni jira intalti tanaa miti qaamni baadiyyaatu wal bakkeetti nuti taayona ana qabeekutti intalti dubaraa hin beekamitti qabattee waraabanii sini dabbaasu haluu haysii adda kan qabattee Dubaay keessa osootiin teettu baranii mallaqa isii nyaaterra afaan kee qabisi anni beekaa متى فاتيا مسي تولا بافتوريس متى ماني سيلي جراتي باس سيلي متى بدي تركي nabaasi ama mucatti dawwaleef mucatti wallahi billahi suuraan qiyyaamitetti tunillee wallahi billahi suuraan qiyyaamete suuraa isinlee as baatee fatiyaan fiidiyoo as baatee jette ni murteessina fiidiyoon dhufe sunii fi fatii mucattiin tun waliin fakkaatu wantan billahi waliin fakkaatu qaama saalaa barbaadan akkatti isinitti mul'isa asirratti silkiin yoo barbaadde dillima jettee gubatu tuktukiin aban irratti mul'isin kun yaasiyani kun irra gara sirra gara maanatti mul'ifti kan Ati fi miidiyaa walitti dhufeenya akkamii qabdan abdii dura. nagubuu barbaadde asii mucattii sira tuktukii kiyya usettan teettu Atiyaa irra deema dhugaan sira nagubuu barbaadde tuktukii malee ijoollee seerota kilmaata kanatti fatti. أبدي بنا تبدي Beekee haalaan ol baafneetila. نمني sira haadhaan qaamni kun waliin fakkaatu Fanna qabee tajamaan jiru. namni tokko yoo abdiyya waan akkana qaba jedhanii shiran taane sirratti hatan nama aarsa nama guba haa irratti shira tatte yoo viidiyoo kun keessiin ta'e dhugaan gubatti bitoo dhugaa qabdi. Dhaggeeffadhu. Kolkoloo eegee ofii ol qabattee badee keessa deemtu na seeta. Kan ishee laqee bana sabaatu hin jedhu. dhugaa jalala ani mucattiin suuraa miti dhuftee fiidiyoon as baatee haasofti yoo naasayin wallaahi billahi qaamni kun qasiiti malee kanaa biraati miti Abdii isin dhiisu dhaggeeffadhu. Waan kana si hojjeteemi jara lamaanuu fidi wal biratti ilaali viidiyoo keessan si haa ergani. Booda dhugaa isii as baasi Oromootti himi. okay Kanuma sirraa barbaanna nuti akka Oromoo tokko. sina warra nuyyuu waan haasofnu wallaalle maal gootan mijatti naga sitti ma hafte qoitti bida qaama keenatti si mul'isu hin deemin afaan kee qabite yeroo sa'aatiin kee sababa mijatti afaan qabatu sinatu yeroo sa'aatiin kee ga'e barbaasi qaama keenatti mul'isi yeroo sa'aatiin kee si ga'e Keessan ergiif yoo barbaade keessan naa dubbisi Abdii ergi qaama keetii fi qaama fatiyaa inni wal biratti ilaalee isin haa murteessu abdii qofatti keessan ergi dhugaa intala tana abdii deebii intalli tun Oromootti boottemi. mee fiidiyoon as bahi fiidiyoon as bahi mee mijattiin tun fiidiyoon as baatu laala maalifi qaamni kuni mijattitu waliin fakkaatu Zamu as bahi viidiyoon kottu. mijattiin tuniin kunaw qaamni isii kan asirratti fidee haasa'e tokko ta'e qaamni saalaa isii immoo tokkoo miti mee maal jettan isin لا إله إلا الله muutirraa baafadhu Muutirraa baafadhu Zamu. mukkure mataan muutirraa baafadhu Muutirra jirtaan bootti wallaahi. muutirraa baafadhu mukkure godhatti Ilkaan isinirraa cabu nafiisaa maal kolfita saree xiqqoo. hafte gasi buuse amma namni si sawwaratu akkana deebii taate miskiinati namni maama si sawwarata man La wallaa cubbuun har'a keettee saara dhugaa rabbiiti arabee seensisa arabee himoo wajjinaa saamee arabee nu sirri dhabeetti dhugaa rabbii mee arabee maal nama arrabsitu guyyaa tokko himoo wajjinaa ta'a wallaa waan akkanaa kana hin beeku akkamitti naa arabeen hin galfattu gara jirti arabeen gara jirti maa arabee dhuftee turteeyyu arabee wallaa himoo arabeen jirti arabeen nagalcheete erga arabeen jirti galchi abdii arabeen jirti kan arabeen galchaani nagalchaa jirti arabee galchaa beekti wallaa afaana nyaatti
Arabe si erga Arabii galchiin dhaggeeffannaa muutii qabadhaa namni hundu. Arabe irraa bahi deebime irraa bahi deebi Arabii kottu jaati. Haftee mannaa qabaatanii fi dhugaa jaalatuun taa yaada kee yoo qabaate tartiiban baata. Obseenii uummanni maa tokko tokko tuqata. Arabe gadhu. Shabakaan isitu hunda Arabe muttee tana. Abdii namitti ijoo maqaa balleessite tana. Haati manaa suuraan kiyyaa miti jettee gadi baate viidiyoo isii agarree ture. Suuraan keessii akka hin fakkaanne illee agarree ture. Micayyoon yookaan rakkoo yoo qabaatan shira akkanaa kana namarratti tatuun hin danda'amu. Osoo micoon tun rakkoon isii ka isii ta'e taate akkatti boottee micoon tun asitti kifatte. Mijattiin dhufteetti qo'aa xayyiba mijattiin dhufteetti mijattii jala qabbee xayyiba meeti. Yookaan immoo namni biraa jala bu'a. Fatiyaan dhufteetti. Anatu bu'aa bakka na deebisi booda rakkoon Hin bu'ina. Fatiyaan leen fiidiyoo naa baatu. Video baat Fatiha Ayyiba jala bu'imee. Fatiha kotu seni si kaata kana jedheetiin video micayyoo tan boraa dubbate. Ni jire. Abdi yoo seentu sowaata kan dubbani micoon video na sabaatu. Dhugaa jalalaan bu'in. Jirtu akkam? Arabe mee jirra waan kana majatamee Arabe anaafatti illee arrabsilee mijattii tana rakkoo irraa hin geenne. Wallahi mijatti Waan kana mee akkam goone. mijatti cubbuu Fatiyaan cubbuu keessa nu galchite wallahi viidiyoo isii mijatti viidiyoon bilbilee imo wajjin haasa'e wallahi deema. Bakka san baalte qoy waasan tiba. Ani argee jira wallahi isii miti argee jira. Nagalchi gaggatan gagalchilee waan dubbatu wallaalee maal dubbatan gagalchilee waan dubbatu wallaalee ta'aa jira. Waan gaafannu wallaalee. Abdi waasi gaafa Kitaaba qara'uu dhiisiin kanuu as keessa guutan Fatiha akkana kun muttee Fatiha tanallee Arabiin alaaltu dida waltee Wallaa Kan kabajaa dubbannuuf shamarranii miti. Abdiyyeenis ni arrabsee dhiifama gaafadha jedheemi. Akka nama tokkotti abdiyyeen mucayyoo kana yoon itti balleesse Arabiin as jirti anuuyyuu dhiifama gaafadhe jetteemi. Anu Waan maanti barbaanna mijattii fiidiyoo barbaanna mara manu akkattuu ni murteessina. Yalla Fatihaas nu baasa. Hafte na baasi. Qaamni mijattii kanaa ni jira. Mijattiin tun diimtudha. Qaamni kun akka nu beeknu murteessina amma murteessinu. Kanaaf fiidiyoo na Anu boka Suudaniiti kuni. Isii wallahi viidiyoo argee jira. Arabe koy. Fatiyaan nu abaatu dura. Mee isin Fatihaa viidiyoo nu baasaa yaa jamaa Fatihaa irratti dubbanna. akka tirarratti gadi qabda maal balleesse kaan walaa fakkaatu jedhi. Wallahi dhuga ba. Sarveetti si galcha sila beektaa boota si guute raacho silaa si galcha boota guute maal godhame. Of ya Allah. Amma akkana gootan anatu isin anaasan moolumaa galatti. Abdii lakkoofsi miccoo sanaa si bira jirami? Kun amma haasa'ee jira. Ilaali jechuun eedda. Dubbiin miidiyaa irratti Fatihaa viidiyoon as baasaa ilaafumatti suuraa ishii qofa ilaalla. Haftee dhagaa dura dubbiin abaati kan namta gadhaa yaada kee na barbaachisa. Duraan dursee kan wallolle yookaan kan maqaan balleesse ijoolleen lachuu jiraniimi. Jara lachuu gama keessattiin viidiyoon as baasanii murteessuudha malee. Amma sirri tan amma Fatihaa tan ammas baaftanii Fatihaa yoo viidiyoon hin bahin rakkoon keessiiti. Yoo viidiyoon baate ifaan ifatti keessa murteessine araarsine addaan galu. Tokkoffaa Fatiyaan viidiyoo kunoo fakkeenyaaf abdii hedhiitti kaatama dubbii micayyoo miitirraa eeggadhu viidiyoo bana dhiyeediin kaa'annoo jalaan barreessaa artii midhalteetu. Maali kun? Haasaa jechuudha ittiin baabuun bahuu waan fixataa artii. Kijiba kuni nagalti jetti moo keessa hin jirtu? Barkeessa jirta? Naa illa. Barri Arabii fi Abdi Arabii keessan alaaltu. Isin hundiyyuu abdiyyee fi dhugaa jaalalaa rakkoo qabdan. Zamuu baaftanii fuula ishii qofa ilaaltaniimi. Fatihaa fuula qofa nu ilaala. Fuula qofa nu ilaali abdiyyeeti Fatihaa galti. Fatihaa fuula bicha barbaadanu. Fuula bicha
Yoo Ina ofirraa yoo kamillee taate Wallahi intalli sun yoo dhugaa barbaadde akka intalli dhiiga boostee fuula ishii mul'ifatte sanitti dhuftee ani tanaa jettu Fatiyaan ol galchi. Dhageettani silkii waraabee isinitti arga kunoo anaa asii gad darbu ofirraa darbiti. Kottuu gali. Sitti meeraan. Rakkoo cimaa ka qabu eenyumni sitti lelee murteessu kottuu gali. Mee abdii dabaabachiisa yaada fodoon baatatti lafaan inni qabdan dhageeffadha. Ayyee micoon olaa deebitu viidiyoo baatu. Yoo immoo viidiyoo kan bahu diddu taate yookiin micoota nama qaballeessiti himi. Viidiyichi kun immoo kan akka ishii ta'e isiin ofii ofiitti ragaa baate waan ta'eef arrabni illee waraanni illee kana ishii garagalee ishii haa rigu. Abdii Yoo ol baatee dada gay abdii. as baatee Deebisee tokko tokko addaan jo'aasa akka waan nama nan beekne wayna. Harka kattu Originaalii kee filtari ofirraa baas. Originaalii baate sanii originaalii nu kottu. Originaan hin bayi. Tanallee baay'ee jirin. Wallahi biyyee kuni baatee jirti kasban billaa ila. Akka ajaa'ibaatitti baate dabo. Filtari ofirraa kaas dura. Dalgatti deebisa koo dalgatti deebisa. Guddaa sanitti deebisi. Gastii guddaa Gudda irratti deebisi filtari irraa kaas jedhin Fatiyaa. Kanuma sagalee irratti deebisi. Eeyyuu amma baay'ee jirin akka tarallee baay'ee jirin. Baay'ee tillee bijatti viidiyoo. Zamzam baay'atillee zamuu baay'ee. Qur'aana isinitti dabalatu. Koi fuul agartanii waan takka nama sodaatu. Fiidiyoo miqattis ni ergee. Astagfirullah. Batas najisa utuu qabdu quraana fidin. Rabbi nagaan nagachi Qur'aana karaa shanii hujii beekaa jechuudha. Quraana utiin baasin waan takka wallahi Quraanni kun dhugaa dhagas hin baane. Ayyoo ila Aboo taratara dubbanna mee nu baasa yaa ke taratara dubbanna walitti iyyuu faayidaa takka hin qabu. hojii dhaabee dhufee dubbadhaa daddafa. Ila waan takka qofis ni jira na dhageeffata. Qofa irratti Faatuma dhageeffata. Siifi zamulleen fooloo na deebisa. Keessa nama deemee isin laalee daabboo keessa lamaanuyyuu kam ka'een akka ta'e nama qaama waraabee nama erguu miti yaa wasa kaana Usmiyye wal bira asbaa jedhime. Kontanitti ergaatti walitti dhuftanii jettanii kan duraa wal argattanuu ni gaa harraba dhiiftanii tasgabbiidhaan dhugaa keessan qofa barbaanne isin lamaan dhalaati wal arrabsuun isinirraan bareedu. Kanaafuyyuu wal qusadhaa ilmoo dhiiraa bira jirtanii sagalee keessan gadi qabadhaati as bayaa isin lamaanuu achi boodatti ilaalee abdiyyeen viidiyoon bira jira waan ta'eef san boodatti as baatanii miila keessa kan inni Fatiyaa nama waamin usmii atis muutii qabas asbaa viidiyoo qofaan isin laalla. waa takka dhageeffata abdiyye wayitii viidiyoo baatanii jettan Rakkoo cimaa qabdan. Viidiyoo hin baatan immoo hin baatan isin lamaan. Hin baatan immoo hin baatan. Isin lamaanuu bakka tokkotti. Viidiyoo hin baatan immoo hin baatan isin lamaan. Yoo viidiyoon hin baane isin lachuu rakkoo cimaa qabdan. Zamuu bay. Zamu bayat. Fatiyaa bay. Muuti irraan baafatinaati uzziraa baa akkasumattas. Koi ati fiidiyoon bani ba'uu baatanii hudduun jalaati fuulli wal fakkaata. mee jechuu barbaada jarri meeshaa qabatanii jarri lachuu viidiyoo baane. Ila obboleeyyan tiyya wanti isin beektanii wanti isin wallaale waa tokkotu jira. Ana guddaa kanas ijoollee shamarranii keessaa ba'a. Ila keessaa ba'a. Nafi tokko jabbiin dhiistu marata kanatti. Abdiyyee. Maka kadhaa asirra gartanii amma wanti kun wal fakkaata wanti wal fakkaatullee hin jiru.
لا ما جرى لمان كان مي جتين تنقروا ما ترى نسي أكتر الداتا فاشي كلا مجتين قرآن كبرت ما دم تربني صدات سلسي يا رب ما صدات خلاص إنه فاتي خلاص ميتي قاد خلاص قرآن اللي نحكي أبدي جرى شنو رأيك بقى جرى شنو رأيك ميرا لما تنالي لا زامو شبكان قال بيتي متي ربي الموت يلا يلا نشوف قال بدي أبدي. طلعوا فهذا ماشي تنالي تموتي بافنديش أيه أما كنا أيه بقى دي سمول ما قالت سنا من لجيء فما ما في سوكوفاني دولة ترى شو بدر زرنيمي أمي قال سكوي walumaa galatti isin jara kana keessadhaani malee warroonni lakki ashaabanii qaama isaanii asitti ilaalaa hojii jettanii obboleeyyan qabdanii yoo danda'ame laa yaaduu sun taane qaamaa raaftee nama guddaa lamaa jiraatu keessaa eessanii kun hin danda'amu waan akkasaa ta'uu hin danda'amu Follow ko din Akka gabaan taasisa yeroo haasofnu nu gabbaafte. Abbo ay billahi dhaggeeffadhu abdii sirriin jiru tokkoffaa irratti dhugaa dhaggeeffadhu. Mee fakkeenyaaf ijoollee mee maal murteessite atama fuula jalaa laattee muttee fi fuulleessatti wal fakkaata obboleessa yoo barbaade